Ashama harka fuudhaa kan jirtan kaajamtoota daldaltoota keenya kan taata marti keessanuu nagaan bukkee jiraata simbiraallee jiraatu har'aan kana deebi'ee dhufee jira sun jalaa hin badee kanaan alase baduun hin oolu har'a kanas ni dhufee hawwinni ganama yuutuubii kan gurguruuf nama waliin mari'ataa jirti. Animmoo isa sanii amma waan isin arguu barbaadanii ammasitti immoo birriirra jiru irraa baafattan immoo irratti hojjedha waan immoo birriirra jiru irraa baafatutti irratti hojjedha haala immoo kanas ni dhufe hawwini ani kaasiin taphataa ture. Ishiin mana jirti animmoo akka ishiin ganama isaa biddeeni wannoodha bishaan jiru isaan ishiin nuu kenniteef ishii immoo raftee animmoo isa sana akka ishiin beeloftee rafte nan beeka animmoo kaasiin taphadhee dhufaa jira ishiin amma akka beelofte beeka waan ta'eef raftee jirti har'a immoo kaawwannaa kanaas ni hojjedha. Sakana amma hojjedhutti na dhukee bu'anii harka dhiqachuutu dursa. Amma bishaan kana itti dhiqee maammeessaa ta'uu. Karena furdaa waan asitti daakuu hunduu akka gaaffiitti hin taane daakuu qamadii ta'e amma kanarraas waan hojjedhu na dhukee bu'ee hojjedhee isinitti argisiisa. Kanaafuu amma lixii koolaa qallifadhee jira. Eeleen immoo na jalaa hawwatee eeleen immoo gaanni lokkosisuutti hin argisiisne qaataan itti lokkosee amma akka itti riikin hin qabne kanaan akkanatti hin godha. Kanaafuu amma eelenti yoo hawwateerti. Baik kacaman na bicara semua. Yo na bicara celo tu rab karena bicara jera. Atau makan apa kesel jera. Wanta irra dibee fi nama ishee nama kaan jirtu waan ta'eef lafa kaa'ee gadi ba'a. Kanaafuu amma xumuree jira. Zayitii dafee barbareedha kun immoo barbaadee jira. Ishiin amma natti kaatee ani immoo amma dafee lafa godhee kaasee koo taphatuu deema. Baik kama zayitii koo irra xumuree jira irratti beeti.
Ana amma lixiin garuu hafeera kanuma bichaan tolchee barbaadde isheen kaatee haadha itti dibattu ana amma qaamoshii kan tolchee kinoo waan akkanaa ta'e nuufa agartanii waan inni fakkaatu baay'ee bareecha. Kanaafuu amma ani as godheefii jira. Ana amma qanceen tokko deemaa gadi hin ba'a. Isheen okaa taate nyaatti immoo nyaachisu si addadhanii ilaala galgala itti deebi'ee ilaala. Ana amma qanceen tokko deemaa baay'ee. Maaltu kaameraa banee deemee yaa rabbii koo waan du'een ka'e moo banaadha fedhaale. Garuu kan kaameraa kana banee deeme namoo natti fakkaata. Hordoftoota jaalaala keenya maal inni adaraa keessan garuu waan namii dhusoo ta'e natti maadhi. Erga miidhamee toosintu dubbachuu danda'a. Maaltu mana keessa nan du'e moo kan hunda maaltu mana keessa deemaa oolee faxaarii hoo adda dhabee rafee maaltu mana keessa deemaa oo Yoo kaamerichi dhuguma banaadha waaqayyo. Garuu isin agartanii softanii jechuudha kun maal agartaa garuu argaa oolun oltan maal jammara akka waan yaadatanitti agarsiisa malee maaltu minaan hoo yaa rabbi ho'aadha minaanichi immoo alaa dhufe jechuutti eeleen banamtuudha. Ajaa'iba! Balaan buute. Ajjees Isaayyaasiin immoo yoomiyyuu kanan godhu. Isaayyaasiin akka eelatti hin dabarre nan beeka. Sa'aatii kamittiyyuu eelatti hin darbunni. Kun hojii eenyuti? Alaan du'een ka'e moo? Waan biraa waan dubbadhu hin qabuuti warri agartanii isaatti natti himtu. Angaruu amma midhaan kana amma abbaan tolchii arguutti hin nyaadhu. Maalittan beeka? Ajaa'iba! Kaamerichi iyyuu sa'aatii meeqa dirasii ta'ee rakkoo? Numan du'e jechuudha. Kana maaltu editii godhee buusa amma kaameraa sa'aatiin amma makka dheerateeru. Taarii hooyi. Ankara waan jedhu hin qabu. Bichaa isin waan amma jalqabaa qabitaa ture argaa turtanii har'a gariin keessan koomentii jalatti na arrabsuu dandeessanii duute moo irratti midhayoon jechuu dandeessanii waan tokko wanti nani beeku jiru wanti nani argeessan jiru wanti nani beekan. Angaafa shinti beekees bahu kaameraa natti achas qajeeleera. Kanaan immoo fiillafiituma taa'eera kaameraa. Innaa kana waan irraa dubbadhu hin qabu ammayyuu nama mana keessa jira nama barbaadaa irraa